akkas jedhu beeytoleen addunyaa waa nabi Muhammad irraa sallallahu alaihi wasallam yeroo dubbatanii fi ilaalcha nabi Muhammadiif qaban yeroo himan beeytoleen addunyaadhaa akkasuma jedhu. Isin immoo warreen haala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka isaan itti ibsan kana daranitti kan beeytan yoo taatan sheer koppiliin riposti godhuudhaani nama hunda biraan gaha. Beekaatu waa'ee beekaadhaa beeka gadeen waa'ee nabi Muhammad irraa dubbattus wamaa fiduu hin dandeessu ofuma xiqqeessiti malee jechuudha. Beeytolee addunyaa gaafa isiniin jennu warra Rabbi subhaanahu wa ta'ala ladina ya'lamuuna zaahiran min alhayaati addunyaa isaaniin jedhu warra beekumsi isaaniidha asuma qofa irratti dhaabbatte jechuudha. San keessaa maal jedha Toomaas Kaallaahinii nabi Muhammad irraa yeroo dubbatu akkas jedha kaana rajula sidqin wa ikhlaasin haqiiqiyyan fiimaa yafcaluhu wa fiimaa yantiqu bihi wa fiimaa yufakkiru fiihi jedha. Nabi Muhammadi inni nama dhugaatii fi amanamaadha ture jedha. Waan hojjetuu fi waan dubbatu akkasuma waan yaadu keessattis dhuga qabeessa ture jechuudhaani nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkas jedhu. Ammaasi Joorji Barnaandishoo barreessaa beekamaan biyya Ayilaandiidha waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo dubbatu أعتقد أنه لو تولى رجل مثله دكتاتورية العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب له السلام والسعادة جرا. لم يكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوني وصوبيا لفاما أما يوفتكنا بلجو داف أنغو كبتي ركولي هند فرودان الدنيا كناف نغافي غمجو أدا أجايبادا fida jedheetiin amanaa jedhee dubbata billaahi. Akkas jedha mahtamaa gandii hoogganaa bilisummaa biyya Indiyaa kan ta'e waa'ee nabi Muhammad irraa ilaalcha qabu yeroo himu asbahatu muqtani'an aksara min ayyi waqtin mada bi'anna maa kasaba al-islaama lam yakun as-sayfa bal basaatatu nabiyyil mutlaqaa jedha billaahi. Akkas jechuun isaalaa kuni islaamni kan mo'ateen guraadeedhaan osoo hin taane amala nabiyyichaa kan salphaa ta'esan of gadi qabummaa isaatii fi waadaa isaa eeguu isaatiin ta'uu isaa caalaatti natti mul'ateera jedha. Gartee islaamummaan guraadee seefiidhaan osoo hin taane amala nabiyyichaatiin akka isiin hawaasa kana boojite ta'utu naa gale walaw kunta faddan ghaliizal qalbi lam faddu min hawlika sanii beek. Akkas jedha barreessaan biyya Faransaay Alfoonsi kan jedhamu tokko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo dubbatu إذا كانت عظمة الهدف وقلة الوسائل والنتائج المزحلة هي المعايير الثلاثة لأبقرية الإنسان فمن يجرأ على مقارنة أي رجل عظيم في التاريخ بمحمد صلى الله عليه وسلم. كان جرابا كايو قدجو لو كان ميشاتك أجو دافي بؤاد كسيسا فدو ulaagaalee sadeen dandeettiin namaa ittiin madaalamtu kan ta'u yoo ta'e seenaa keessatti namni nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waliin wal madaalu eenyu jedhe wahyuu jedhe jira yoo jiraate fidaa jechuu barbillaahi. Inni ergamaa keessan jaalladhan shirri posti godhaa. Wassalaamu alaikum.